السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشماء أركفوني خبجمتوتا في جالتمتوتا خيا وريتوتا يوتيوب channel فقنا جان جراتن أكا جمتشو خيس جراتن أبدين كبا ربين جرينيا جمتشو جرينيا جالات جرينيا ملك رزقي دانغان كم نفي جمتشو دانغان كم نأكا ربين إسني فخنو دوان إسني قدا جرا إسني سكا دوائنا قدا جرتن جوم جوتنان هندقدو إن شاء الله ربين بكا جرتنتي نجيا إسني تياتو وجار راونين كبدي إسني دي هرموني دوبانيوم جدمودا هرموني دوبانيوم كن فايدة نساتي في يو خراسي ركبي ساتي انتفاجة دمني فايدة نين مخنو مالي يو خراسي ران ألاتي انتفاجة دمني ميداني نوران جيسسو مالي خنجنو كبدي دياتي تنجرام سكندي مرازا خيستي دقيقوتا مرازا خيستي فايدة هرموني خنا برتي جرينيا كان كي خيستي جيرما أجائبا أكا أغرتو أبدين كبا جرينيا كيترتي تركام في أجائباتي في muuxannoo ajaa'ibaa akka mataa keetti irratti argattu abdiin qaba. Tanaafuu YouTube channel kana subscribe, share akka isin naagotan kabajaalee isin gaafadha. Xiqqoo ilaalchi view xiyyaa gabbu'aa jira waan ta'eef xiqqoo silaa share gootanii barnoota ajaa'ibaa kana namoota biraan geessanii kabajaalee isin gaafadha. Wallaahi barnoonni naan amma asirratti dabarsaa jiru kun ummanni maallaqa barnoota akkanaa kan argatan sanuu maallaqa xiqqaanii miti maallaqa guddaa kafalaniiti barnoota akkanaa kan argatan garuu karaa qallaaliidhaan barnoota kana akka isin baratan gatii takkaan naxatti gatii malee akka isin baratan waan kana qo'adhee research irra gaggeesseen isinii qabadde waa'ee arra kan irraa barannu waa'ee hormoonii doopaanium kan jedhamudha. Hormoonii doopaanium kun maali? Faayidaan isaa ta'u maali? Karaa seeraan alaatiin akkamitti madda? Karaa seeraan alaatiin yoodhaan fi madde dhiibbaan inni nurraan gahu maali kan jiru kan waliin ilaaluta. Adara irra deebiidhaan sitti hima subscribe godhu akka hin daganne waan xiqqoo jalaa kana akka namatti uyxee like gootee barnoota kanoodhaan fi dhaggeeffatte onnirraa na gammachiisa. Waan na gammachiisuuf atis naa godhi anis barnoonni waan si gammachiisuuf barnoota qabadhee dhiyaadha. Hormooniin doopaaniyomiin kun hormoonii dhaamsa dabarsituu qaama ilma namaa keessatti argamtudha. Hormooniin kun baay'ee barbaachisaadhaa fi kannaa rabbiin ilma namaatiif kennedha. Kun kannaa rabbiin ilma namaa qaama ilma namaa kana keessatti hojjete piroojeektii ajaa'ibaa kan gatiin isaa qaalii kan yoo itti fayyadamne jireenya keenya kana firraatti jijjiiruu dandeenyu kan rabbiin uumamaan qaama ilma namaa keessa kaa'e. Hormoonii kana akkamitti akka inni itti fayyadamnuudhaan fi barree wallaahi na amani jireenya kan kee karaa qallaalitti firraa jijjiiruu dandeessa. Akkamitti kan jiru gaafisitti ta'uun oolu. Arrammoo kana gadi fageenyaan barachuu waan deemtuuf jecha qophaa'e buna, shaayii, bishaan bira qabu afaanin naqachaa qobaan immoo laakiyoodhaa dhaggeeffachuu akka itti fuftu kabajaanis gaafadha. Okay, doopaaniyomiin kun hormoonii sammuu keenya keessa maddu kan erga dabarsituu qaama keenyaati. Sammuun keenya kun mira hormoonii kana fayyadameeti dhaamsa gara qaama keenyaa dabarsa. Hormooniin kun ammoo irra guddatti kan gara qaama keenyaa kan dabarsu gammachuudha qofa jechuu gammachuu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf namni tokko gizeedhaanii fi dalagaa takka daleedee mindaa dalagaa sanii gizeedhaanii fi harkatti akka malee gammadda akka malee si gammachiisa. Gammachuun kan si dhagahamu hormoonii kanaatiitu qaama kan kana keessa faca'ee jechuudha. Akkasumas gishee takka ammas dabbaramtee haateetumaa nyaata godhachuu haateetumaa waa godhachuu si dabbara. Akkasumas kaayyoo qabda kaayyoo kan keessan sammuu keessaa qabda garuu kaayyoo kan kee kana gishee baay'ee hojjechuu barbaada irratti cichuu barbaada garuu immoo hin dandeessu. Afaanumaan jetta qalbuma keessaa qabda garuu gara akshinaa gara gochaatiitti jijjiiruu sitti ulfaata. Kanaas kan godhu hormoonii doopaaniyoomii kana. Akkasumas hormooniin kun kan inni nu fayyadu faayidaa isaa kan waliin ilaaluta. Karaa seera qabeessaatti yoodhaan itti fayyadamne karaa seeraatti yoodhaan itti hormoonii kana maddisiisne faayidaa inni nuu kennu kan waliin ilaaluta jechuudha. Hormooniin kun karaa seera qabeessaatiin kan madduu danda'u yoodhaan fi ati faamilii kan kee yookaan immoo namoota jaallattoo jingiseedhaan fi haasoitu hormooniin kun kan maddudha. Akkasumas yeroo ispoortii daleetu yeroodhaan fi hojjettu yeroodhaan fi ispoortii daleetu yeroo bishaan dabbaaltu yeroo karaa fiitu. Hormooniin kun kan baay'inaan qaama ilma namaa keessatti maddudha. Akkasumas illee hormooniin kun faayidaan isaa inni takkaffaan akka ati hojii kaayyoo kee irratti focus gootu akka hojii kee irratti hojjettu. Fakkeenyaaf ati kitaaba tokko ni dubbista
eega kitaaba kanaan dubbisteen booda kitaabni kun ammaas fuulatti aanu dubbisi nafseen siin hin jettu eeyyee siin jette akka nafseen tante akkana jettu kan godhaa jiru hormoonii doopaamii kanaa jechuu ammaas fakkeenyaaf ati ispoortii daleedeeti eega ispoortii daleedeen booda ispoortii qaama kan keegisiidhaanii fi agarte nafseen tante ispoortii adda muriin dalagi siin hin jettu eeyyee siin jette kan akkaati akkas godhu kan si godhu jiru hormoonii doopaamii kana akkasumatti ammaas ati hojiidha hojjetta hojii gisee hojjetteen booda mindaa argatta gisee mindaa fudhatteen booda hojii sana bakka ganaa booda dalagi adda muriin maallaqa kana gisee hundaa argachuudha qabda siin hin jiru gammachuu sana gisee hundaa argachuudha qabda hin jiru yes hormoonii giseedhaanii fi karaa seera qabeessaan giseedhaanii fi itti fayyadamnee burqisiifne akkana nu godhaa jechuu amma akkati kaayyoo keetiran laffaatu waan takka akkati hojjetu piroojeektii ajaa'ibaa tokko hojjettee piroojeektii irratti gadi fageenyaan akkati irratti hojjetu kan si godhu hormoonii kanaa jechuudha yaa hormooniin kun kana qofaamni kaayyoo kan kee ka fuulduraa irratti akkati fokus gootu si godha kaayyoon tantee kana waan taateef jecha kana jala fiigi hojjedhu khay hin taa'in tattaafadhu sin jee akkati ol kaatu akkati gara akshinaatti seentu kan si godhu hormoonii kana yaada sammuu keessa jiru san gara qaama kan keetii ergaa dabarseeti qaamni kan kee kun gammachuudhaan motivation si godhee akka ati gara hojiitti raawwattu kan si godhu hormoonii doopaamii kanaa jechuudha. Hormooniin doopaamii kun nyaata madaalawaadhaan ni dhufa. Fakkeenyaaf nyaata pirootinii baay'ee of keessaa qaban kanneen akka muuzii, abukaadoo, loozii, shaayii adiidhaa fi timira akkasumatti illee firuutii firuutawwan adda addaa kan pirootii of keessaa qaban foon qurxummii fa'aa waan akkanaa kana keessatti baay'inaan kan argamudha. Yoodhaan ifeeti waan akkanaa kana soorattee yoodhaan ifeeti nama jabaatee hojjetu ispoortii namoota faamilii wajjin yoodhaan ifeeti kan hariiroo guutuudhaan ifi taate hormooniin kun baay'ee dhamatti. Amma hormoonii kana karaa seeraan alaatiin akkamiin maddisiisna? Karaa seeraan alaatiin giseedhaan fi maddoo dhiibbaan inni nurra fiduu danda'u maalii kan jennu kan waliin ilaalu ta'a. Amala hormoonii kanaatirraan waan barbaachisaa ta'e tokko dura isin himuu barbaada. Hormooniin kun addaabti wal godhu ni barata waan takka ni barata. Bakka har'a gammachuu irraa argate baruus bakka san dhaquu barbaada. Har'aati yoodhaan fi hojjettee mindaa argatte baruus bakka san dheetee akka hojjettee mindaa sun argattu kan si kakaasuudha jechuudha. Bakka guyyaa tokko gammachuu irraa argate ganaa booda deddeebi'ee bakka san dhaquu jaalata. Bakka san irratti addaabti akkati taatu akkati bakka san irratti haraaraa waan san irraa si qabdu kan godhudha. Yoodhaan ifatti ispoortii dalaydee ispoortii gisee hunda deebiitii dalagii si godha. Yoodhaan ifatti gisee hunda riisarchii dalaydee riisarchii san irraa gammachuu argatte irra deebiitii riisarchii kana hojjedhuu kan si godhudha. Maaliif bakka gammachuu irraa argate inuma irraa akkati nafni si godha akkati waan san deddeebitee hojjetu akkati waan sarratti gisee baay'ee deddeebitu kan si godhaa hormooniin doopaamiin kun. Okay, doopaamiin kun karaa seeraan alaatiin akkamitti madda kan jedhuu fi miidhaan isaa maal? Miidhaan isaa shabaaba yookaan ammoo dargaggoota yeroo ammaa kana keessatti hormoonii kana akkamitti akka isaan itti fayyadamu waan hin beekneef irra guddaan keenya dhiibbaa kana jala kufneeti jira. Hormooniin kun karaa seeraan alaatiin gizeedhaan fi maddu fakkeenyaaf ati nama suusii adda addaa dhugoodhaan fi taate sigaaraa dhugaatii adda addaa jimaa qama'uu caatii akkasumatti illee waan feekate sooshaal miidiyaa fiidiyoowwan qullaa fiidiyoowwan shamarranii kan qullaa deeman akkasumatti sooshaal miidiyaa kana tiktook waan akkanaa kanaan gizeedhaan feeti addaabti taate gammachuu sila ati hojjettee argattu san as farshoo fi sigaaraa fi caatirraa waan argattuuf jecha bakka kanatti deddeebisaa jechuudha. Gammachuu silaati hojjettee argattu farshorraa waan argattuuf dhugaatii fi araada adda addaatirraa waan argattuuf kanaafuu hormooniin kun gammachuu karaa gabaabaa waan argatee jecha dila sanatti akka ati kaatee dalaydu sin barbaachisu. Ati kaatee dalaguu kaatee hojjechuu maallaqa argachuu kitaaba dubbisuu ispoort dalaguu kan inumaan barbaaddu jechuudha. Sababni isaa gammachuu silaa ati hojjettee argattu sun farshoo dhugdee argachuu jirta waan ta'eef qaamni kan kee waan akkanaa kanarratti kaka'umsa hin qabu. Kaka'umsa karaa maaliitiin qaba? Gara farshoo dhuguu, sigaara dhuguu. Bakka fakkeenyaaf gizeedhaan fi sigaara dhugdee hormooniin doopaamiin kun baay'ee sammuu kan kee kana keessatti kan maddu ta'a. Maaliif? Karaa seeraan alaatiin jechuudha. Gizeedhaan fi farshoo dhugdee daqiiqaa muraasa keessatti hormooniin doopaamiin kun baay'inaan sammuu kan kee kana keessatti kan maddu ta'a jechuudha. Kanaafuu
maal jenne hormooniin doopaaminiin kun bakka ati guyyaa tokko gammachuu irraa argatte gizee hundaa'u akka ati bakka sanii deddeebitu si godha. Kanaafuu ati gammachuu akka kalee argattee kana arraas argachuu waan qabduuf jecha maal godhuu qabda? Farshoo dhuguu qabda, siggaara aarsuu qabda. Yoodhaan kanaan booda hormooniin kan kun deebi'ee suusii adda addaa kana wajjin adapt wal godha wal barata jechuudha. Guyyaa arraatirraa qabee ati gammachuu argachuudhaaf dirqama farshoo dhuguu qabda. Gammachuu argachuudhaaf dirqama siggaara dhuguu qabda. Sababni isaa hormoonii doopaaminiin kana wajjin waan adapt godhe jecha. Hormooniin kun madduudhaaf farshoo sirraa eeggata. Hormooniin kun madduudhaaf siggaara sirraa eeggata. Hormooniin kun madduudhaaf caatii sirraa eeggata. Sababni isaa bakka silaati hojjettee lafaatee maallaqa argachuu qabdu san ispoortii daleedee bishaan dabbaaltee nyaata adda addaa nyaattee bakka silaati gammachuu argachuu qabdu san karaa gabaabaadhaan argachaa jira waan ta'eef suusii adda addaa irraa argachaa jira waan ta'eef qattitaa maaltu karaa dheeraa si oofsise gatteessee yeroo gabaabaa keessatti fiidiyoo qaama qullaa dubartootaa ilaaltee gammachuun argattu fiidiyoo yeroo gabaabaa keessatti gammachuu hin argattu jedheeti akka ati karanatti deemtu kan si godhudha jechuudha. Kanaafuu hormoonii kana karaa seeraan alaatiin yoodhaan fi nuti kan maddisiisnu taane kaayyoo teenya irratti fookas godhuu hin dandeenyu. Kaayyoo keenya irratti hojjechuu hin dandeenyu. Dalaguudhaaf fadhii hin qabnu. Faamilii keenya wajjin haasa'uudhaaf fadhii hin qabnu. Hiriyoota keenya wajjin gabbaanee kubbaa taphannee injooy godhaaf fadhii hin qabnu. Riisarchii adda addaa dalaguudhaaf fadhii hin qabnu. Sababni isaa doopaaminiin kana qaama keenya keessatti waan karaa seeraan alaatiin maddisiisaa jirruuf jechuudha. Sababni isaa karaa seeraan alaatiin karaa gabaabaadhaan doopaaminiin kun gammadaati jira, maddaati jira. Kanaafuu sababni ati ganaa booda gaara baatee dhagaa cabsitee muka diidee kaayyoo tanteetirra fokus gootuuf hin jiru jechuudha. Gabaa karaa gabaabaati deemta. Yeroo dheeraa sooshaal miidiyaa gubbarratti waan zeroon kee dabarsu jecha gammachuu argatta sooshaal miidiyaarra. Bakka ni kofaltaa, ni bashannantaa, ni tazinaannaata. Kanaafuu hormooniin kun maal ta'aa jira? Maddaa jira jechuudha. Karaa ittiin beekneen, karaa seeraan alaatiin bakka silaati daleedee bu'aa dalagaa keetiitti gammaduu qabdu sooshaal miidiyaa laayikii argattee fi koomentii argatteef gammadda. Kanaafuu maaliif daleedaa jechuudha? Laayikiidhaafuu kunoo gammachuu argachuu jirta. Koomentiidhaafuu gammachuu argachuu jirta. Fiidiyoo akkanaa kana dalag sooshaal miidiyaa kana gubbatti deebii siin jaa malee keetii hojjedhu siin hin jiru. Kanaafuu ati jireenya kan kee guutuu sooshaal doopaaminiin karaa seeraan alaatiin koontirool ta'e qaama kan kee kana koontirool si godhateeti ati akka kana jala gabroomtee kaayyoo teetirratti akka ati fookus hin goone jireenya keetirratti akka ati fookus hin goone akka ati haatee hin hojjenne akka ati faamilii kan kee hariiroo hawaasummaa sooshaal laayifii kana wajjiniin akka ati sirriitti itti hin fayyadamne si godhaadhaa jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya warri arra fiidiyoo kiyya kana seeraan ta'isanii dhaggeeffachuu jirtan hormoonii kana karaa seeraan qabeessaan akka maddisiisnu kabajaanii isin gaafadha. Yoodhaanii fi hormoonii kana karaa seeraan qabeessaan hojjannee kitaabota adda addaa dubbisnee riisarchii adda addaa gaggeessinee ispoortii dalaynee bishaan dabbaallee faamilii keenya wajjin gateenyee haasofnee gammachuu nuti bakka sanirraa argannu gammachuu sirriiti. Akkasumas inni guddaan ammas hariiroo ati rabbii wajjin qabdu baay'ee murteessaadha asirratti. Yoodhaanii fi giseedhaanii fi salaattee gammachuu argatta. Du'aayii gise godhattee gammachuu argatta. Giseeti rabbii wajjiniin hariiroo ati qabdu rabbii kan kee wajjin giseedhaanii fi haasofte gammachuu argatta. Kanaafuu bakka kanarraa yoo itti gammachuu kan argattu taate hormooniin doopaaminiin kun kanaan giseedhaanii fi wal barate gisee hunda salaati si godha. Namoonni tokko mee agartanii jirtanii yoodhaanii fi salaanne wayiitu irraa hir'u. Yoodhaanii fi salaanne gammachuun argatu. Yoodhaanii fi salaanne ni dabbara. Sababni isaa maali? Hormoonii doopaaminiin kanaatiitu salaataa fi du'aa'ii fi zikrii kana wajjiniin adaapti wal godhee jechuudha. Kanaafuu hormoonii kana karaa seera qabeessaan maddisiisnee waan bareedaa wajjin yoodhaanii fi adaapti wal godhe jireenya keenya kana karaa gabaabaadhaan firraa jijjiirree jireenya keenya kana milkeeffachuu kaayyoo keenya irratti hojjechuu nama bu'a qabeessa nama hawaasaa fi ilaalcha hawaasaa biratti fudhatama qabu taanee argamuu dandeenya. Yoodhaanii fi ammoo nuti karaa seeraan alaatiin suusii adda addaatirraan gammachuu kan argan bakka silaa hojjennee argachuu qabnu suusii adda addaa fayyadamuudhaan araada adda addaa fayyadamuudhaan waan adda addaa fayyadamuudhaan gammachuu yeroo gabaabaadhaan nuti arganne
na amanii jireenya kana keessatti sanafii taanaa jechuu akka dhiiraatitti qoftan jennee dhaabbachuu hin dandeenyu. Ofitti amanamummaan keenya bu'aa dhufa. Dipireeshina hamaa keessa seena. Nama wajjin haasa'uun nu gammachiisu, hojii hojjechuun nu gammachiisu, ispoortii dalaguun nu gammachiisu. Bakka giseedhaanii fi nuti karaa seeraan alaatiin hormoonii kana maddisiisuudhaaf giseedhaan nuti ankoolii fayyadamnee suusii adda addaa caatii adda addaa giseedhaan fayyadamnee daqiiqaa muraasaaf namni akka keenya hayyuu hin jiru, namni akka keenya aktiif hin jiru, namni akka keenya nama amansiisuu danda'u hin jiru. Garuu wanni kun yeroo muraasa qofaaf yeroo dheeraa si wajjin turuu hin danda'u. Sababni isaa karaa seeraan alaatiin waan maddeef jechuudha. Yeroo gabaabaan booda deebi'ee dipireeshina if jibbuu, of tuffachuu, of xiqqeessuu, bakka hin taanetti argamu, qoshaasha keessa akka ati argamtu si godhaa jechuudha. Kanaafuu har'a hormoonii doopaamii kana akka baratan abdiin qaba. Waan irraa baratanii fi waan irraa hubatan koomantii jalatti akka isin naa keessan kabajanii isin gaafadha. Fiidiyoo biraatiin hanga walitti deemnuti nagayaan naa jiraadha. Garuu wani niin deddeebisa isinitti himu sabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Akkasumatti illee hiriyoota keenya kan biraatiif sheer gootanii akka isin biraan nageessan kabajanii isin gaafadha. Obboleeyyan kiyya barnoota akkanaatii fi waan akkanaa kana karaa gabaabaadhaan argachuu barbaadan gisee hundaa'u yuutuubiin chaayinaala kiyyaa kun feevaraayitii keessan filannoo keessan akka ta'u abdiin qaba. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jireenya gammachuu keessa akka tinaa turtu abdiin qaba. Rabbiin si wajjinaa jiraatu gammachuudhaan wal si haa qunnamsiisu. Atilleen du'aa naa godhi, anilleen du'aa si godha.